shanaffaa keessatti qabxiiwwan birmaduu ba'uudhaaf nu gargaaran kan jedhu shanaffaa irratti kan wajjin laallu amantaa sobaa fi hojii xibeeraa irraa adda baasuudha kan jedhudha. Amantaa sobaatii fi hojii xibeeraa. Amantaa sobaa gaafa laallu addunyaa kana gubbaarraa amantaan hedduudha kan jiru. Amantiiwwan jiran kana hundumaa keessaa garuu amantiin Waaqayyo biraa dhufee fi mootummaa Waaqayyoo yaada Waaqayyoo kan namatti agarsiisu Waaqayyo wajjin namni hariiroo sirrii akka inni qabaatu kan godhu tokko duwwaadha. Tokko duwwaadha. Gooftaan haa eebbifamu. Kanaaf gara amantii kiristaanummaatti deebinee gaafa ilaallee amantiin kun kaleessa kan dhufe otoo hin ta'in durii jalqabee jalqaba waan hundumaa duraatii jalqabee kan jirudha jechuudha. Kan jirudha. Adeemsi namniif waaqni qabu waliin qaban walitti dhufeenya hariiroon jiru sun sababii rakkoo tarkaanfii hin taane namni foonsaa diina dhaga'ee seexana dhaga'ee fudhateen rakkoo hedduun addunyaa kanarratti haa dhufuyyuu malee karaan har'a ati qabatte karaan har'a ani irra deemaa jiru jalqabarraa kaasee kan jirudha jechaadha. Jaarraa akkanaa keessa dhufe bara akkasii dhufe kan jennu miti. Jalqabarraa kaasee kan jiru amantii durii isa jalqabaa namniif waaqni hariiroo sirrii waliin qaba kan ture seexanni gargar diigee karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos iddoo sanatti Waaqayyo nu deebise. Kanaaf namoota tokko gaafa laaltan naannoo keenya marsanii kan jiranii amantii durii kan ofiin jedhan amantii isaanii kan dhaadheessan baay'een isaanii jiru. Garuu inni sun sobadha. Amantiin durii amantiin jalqabaa kan jedhamu karaa har'a ati deemaa jirtudha. Karaa ati har'a deemaa jirtudha. Karaa sanarraa seexanni Addaamii fi Hewaan hin baasee karaa sanarraa bannee turre. Haa ta'u Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoosiin garasitti nu deebisee jira jechuudha. Kanaaf amantiin har'a ati qabattee jirtu karaan irra deemaa jirtu kun dhugaadha, sirriidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos karaanis dhugaanis jireenyis anaa jedhe. Anaan malee eenyumti gara Waaqayyo Abbaa dhaquu hin danda'u. Tokko jireenya bara baraa dhaaluuf namni karaa ilma Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin malee kan hin dandeenye ta'uusaa dubbate gooftaa Yesuus achi keessatti Yohaannis 14:6 gaafa ilaalu. Kabiraan immoo karaa Yesuus Kiristoosiin malee kadhanni keenya kamiyyuu Waaqayyo biraa kan hin geenye ta'uusaa hubachiisuu barbaade gooftaa Yesuus. Karaa Yesuusiin jireenya bara baraa arganna. Karaa Yesuusiin fuula Waaqayyoo fuulduratti dhiyaannee kadhata keenya himannee kadhaa keenyatti deebii argannaa jechuudha. Karaan biraan hin jiru kabiraa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Macaafi qulqulluun jala muree kan nutti himu dhugaa kanadha. Dhugaa kanaan alatti immoo dhugaan kan biraan hin jiru. Dhugaan kan biraan hin jiru. Isa kanaaf amantaa sobaarraa adda baasuudha. Birmaduu ba'uu barbaannaan, furamuu barbaannaan, hiikamuu barbaannaan. Kabiraa hojii xibeeraati. Hojii xibeeraarraa wal qabataadha inni kun. Amantaan sobaaf hojiin xibeeraa wal keessa jira. Walitti hidhamaadha. Hojii xibeeraa, hojii xinqolaa, hojii moraa, hojii toshaa, qooqa garagaraatiin qoda garagaraa yookaan qooqa haasaa garagaraa akka naannootti jecha garagaraa qabaachuu danda'a. Inni kun hojii xibeeraa. Akeekkachiisa Museen saba Israa'eliif kenne gaafa laallu seera ba'uu keessaa wajjin laalla. Macaafa kakuu moofaa keessa dhannee seera ba'uu boqonnaa 7 gubbaarraatti maal jedhaa? Dhiifamaa seera keessa deebiidha. Seera keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 26 gubbaarra kan jiru jechaadha. Keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 26 gubbaarra kan jiru nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Inni habaaramaa waan ta'eef atis akkuma isaa
habaaramaa akka hin taanetti raawwattee isa ciigge. Isa tuffadhus malee wanta ciggaa isaa mana keetti hin galchin jedha. Kutaa kana keessatti Waaqayyoo karaa Musee saba Israa'el kana ogguu inni akeekkachiisu argina. Akeekkachiisa Museen saba kanaaf laatu as keessatti gaafa ilaallu waaqolii warra kaanii, waaqolii warra hormaa waan ciggaa isaa akka isaan hin waaqeffanne, akka isaan akka isaanii sana fudhatanii isaanis keessaa qooda akka isaan hin qabaanne isaanitti dubbataa jechuudha. Jireenya keenya keessatti birmaduu ba'uudhaa fi amantaa sobaa irraa akkasuma hojii xibeeraa irraa adda baasuudha. Hojii xibeeraa kana gaafa ilaallu waan baay'ee isaa hubachuu dandeenya. As keessatti maa inni gara olitti ol siqxanii ta'u gaafa ilaaltanii akkas jedha. Bifa fakkeenyaa waaqolii isaanii ibiddaan gubi. Inni kiyyoo akkasitti hin taanetti warqeef meetii waaqayyolii isaanitti uffifamee hin hawwin. Inni waaqayyo gooftaa kee duratti ciiggaamaa waan ta'eef isan fudhatiin jedha. Isan fudhatiin warqee isaaniiyyuu isa waaqolii isaanitti uffifamee jiru. Maaliin godhini fudhatini. Warra kana haanotaa kana gaafa ilaaltanii waaqolii garagaraa qabu. Waaqolii garagaraati kan isaan qaban. Sabni Israa'el kuni biyya Gibxii keessaa waaqayyo gaafa baase gara biyya sanaatti isaan geesse. Gara biyya sanaa isaan geesse. Kanaaf gaafa dhaqxanii achi keessatti dabalamtanii waaqolii warri biyya sana keessa jiraatan waaqessan isin hin waaqeffatinaa. Waan isaan godhan duukaa hin bu'inaa. Fakkeenya isaan hin godhatinaa jedha. Nuyi waaqa tokkicha qabna. Kanaafiyyuu waaqa isa tokkotti amannaa, waaqa isa tokko kadhannaa, waaqa isa tokko abdannaa, waaqa isa tokkotti hirkanna. Kanarra darbee waan biraan kan nuti hirkannu, kan nuti abdii godhannu, kan nuti kadhannu kan hin jirre ta'uusaa beekutu nurra jira jechuudha. Jireenya keenya keessatti birmaduu ba'uudhaaf. Maaliif yoo jettanii akkuma Museen kutaa kana keessatti saba Israa'el kana akeekkachiisee arras waldaan kiristiyaanaa dammaquutu irra jira. Maaliif yoo jettan wanti garagaraa dhala namaa kan kiyyeessaa jiru waaqa kan itti ta'u jireenya namaa keessatti wanti garagaraa yeroo itti shaakalamaa jiruuf namni bartee garagaraa shaakala garagaraa keessaa bara itti namni galaa jiru waan ta'eef inni kun immoo habaarsa akka nurratti hin finne of eeggachuutu nurra jira, dammaquutu nurra jira. Raawwanni ciiggawuu qabnaa, fudhachuu hin qabnu, itti adda ba'uu qabnaa jechuudha. Hojii xibeeraa galanni gooftaadhaaf haa baay'atu. Kana keessatti of eeggachuuti qabna. Karaan ittiin meeshaawwan kana dhabamsiisuu dandeenyu gubuu duwwaadhaan. Maal gochuudhaani? Gubuu qofaan. As keessattis gaafa ilaaltan maqa maal godhe? Gubii ittiin jedha. Bifa fakkeenya waaqayyolee isaanii ibiddaan gubiidha. Bifa fakkeenya waaqayyolee isaanii kan isaan itti abdatan, kan isaan itti amanatan, yoo mataa isaan dhukkube, yoo garaa isaan dhukkube, yoo waa tokko ta'an kan dhaqanii hannoo jedhan isa kana gubii balleessii ittiin jedha waaqayyolee isaanii. Har'a karaa hin beekamneen namooti waaqayyolee tolfamoo gara waldaa kiristiyaanaatti fidaa akka jiran dammaquu isinirra jira. Beekuu qabna jechuudha. Gooftaan haa eebbifamu. Ergamaa Phaawulos dhiifamaa hojii ergamootaa keessattis gaafa dhaqxanii too ilaaltanii waa tokko argina. Hojii ergamootaa kana keessattis boqonnaa 19 gubbaarraati gaafa dhaqnee ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 19, 18 fi 19 gubbaarra kan jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Taateewwan tajaajila Phaawulos keessatti ta'anidha kunillee iddoo kanatti kan inni hammatee jiru. Akkas jedha. Warra amanan keessaa baay'een dhufanii cubbuu isaanii mul'inatti himatanii waan hojjechaa turan beeksisan. Isaan keessaa warri qoricha namatti godhan turan.
macaafota ittiin hojjechaa turan walitti guuranii fuula hunduma isaanii duratti gubaniidha. Gatiin macaafota sanaa amma meetii 25,000tti in shallagamaa. Akkasitti dubbiin Gooftaa humna isaa agarsiisee bal'achaa guddachaas in adeemeedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Argitani kutaa kana keessatti waa tokkotu ta'e. Hafuura hamaatu namoota gubbaa irratti waa hojjete. Ijoollee warra Hasqaawwee warri jedhamanii namooti kun hafuura hamaa baasuuf yaalii godhan akkuma Phaawulos fa'a. Phaawulos maqaa Yesuusiin hafuura hamaa baasaa gaafa kana arganii waa nus hin baafna jedhanii maal godhanii dhaqanii hafuura hamaa baasuu dhaqan. Jarri kun waa shaakaluun oolan fakkaata. Garuu gaaf tokko harka halaqaa isaan buuse. Wal caalu isaaniyyuu waan ta'eef. Gaafa kana maqaa maal jedhaan hafuurri kun gaafa isaan dhaqanii maqaa Yesuusiin bahi keessaa gaafa ittiin jedhanii hafuurri hamaan eenyunni isinii ittiin jedhe. Eenyudha isinii? Maqaa Yesuusiin warri hafuura hamaa kana nuun baasuudhaaf yaalii gochaa jirtan kun eenyu isin jedhee gaafata. Eenyu? Phaawulos isin beeknaa? Yesuus isin beeknaa? Isin immoo eenyu jedhe? Hafuurri hamaan nama keessa jiru utaalee jarreen kana qabee maqaa maal godhe uffata isaanii irratti ciree qullaa isaanii gadi isaan lakkise. Bulleessee, dabaddabee, reebee jechaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboleewwan koo har'aa maqaa Iyyasuus Kiristoos kanaan warri shaakala gara garaa keessa jiranii otoo jireenyi isaanii hin fayyin, otoo jireenyi isaanii hin jijjiiramin baay'een isaanii jiru. Gaaf tokko hangafa seexanaa harka buutee seexanni itti taphachuuf jiraa jechaadha warra akkasii. Kanaaf namooti of eeggannoo guddaa gochuutu irra jira. Kiristoos isa itti amanne kanaaf jireenya keenya addaan baasutu nurra jiraa jechaadha. Iddoo kanatti egaa taatee ta'e kanarraa ka'anii namoonni baay'een gara Gooftaatti dhufuu isaanii arginaa jechuudha. Gooftaan haa eebbifamu. Yihuudoonni warri asii fi achi adeemanii hafuurota hamoota baasanis turanidha. Argitanii warri hafuura hamaa baasan turanii jiru Yihuudoonni. Isaan immoo namoota hafuurota hamoota qabanitti maqaa Gooftaa Yesuus itti waamuu yaalanii. Warri asiif achi deemanii hafuurota hamoota baasan kun. Hafuurota sanaanis maqaa Yesuus isa Phaawulos lallabuutiin abboomamaa jedhaniinidha. Jarri kun maqaa maal qabu? Muuxannoo hafuura hamaa baasuu qabu. Asiif achi deemanii hafuura hamaa baasaa turan. Baasaniiru macaafa qulqulluu jedha. Eeyyee baasanii jiru. Garuu har'a iddoo kanatti maqaa maal ta'anii qabamuu isaanii argina. Maqaa Yesuus isa Phaawulos lallabuutiin. Jarri kun itti namanne ka'a. Ilmaan Asqiyoos hangafa lubootaa warra Yihuudotaa torbanuu kana gochaa turanidha. Jarreen kun kana gochaa turanii. Hafuurri hamaan garuu deebisee Yesuusin beeka. Phaawulosinis bareera. Isin garuu eenyu fayyadhe? Namichi hafuurri hamaan keessa tures isaanitti utaalee humna isaanii caalee uffata irratti ciree jarris mammadaa'anii qullaa isaanii harkaa ba'anii mana sana baqatanidha. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Eenyu isin argitanii? Kanaaf hafuura hamaa baasuun dinqii isinitti hin fakkaatiin dhalootan nana. Baay'inarra hojii sobaatiin hafuura hamaa baasaa nutti kan fakkeessan jiru. Bakka namni kun hafuura hamaa baasaa, namni kun raajii dubbata, namni kun dinqiidhumatu harka isaa irratti ta'a jettanii namoonni isin kirkirtaniif baay'ee raajii sobduu ta'anii yeroo itti argamaa jiran keessaa akka jirru of dagachuun nurra hin jiru jechaadha. Yesuus Gooftaadha. Beekuutu nurra jira. Kanaaf iddoo sanatti egaa taatee ta'e kanarraa kan ka'e dhuguma inni Phaawulos lallabaa jiru inni Waaqa, inni guddaadha, inni Gooftaadhaan xonqaa'onni toshituun xibeertuuwwan maqaa maal godhan dabtara isaanii macaafa isaanii kan ittiin xonoqqolan, kan ittiin namatti qoricha godhan, kan ittiin nama jaanjessan, kan ittiin lubbuu namaa balleessan, kan ittiin naaffisan, kan ittiin cabsan, kan ittiin jaamsan, kan ittiin duuchan waan baay'ee kan godhan macaafa sanaaf guuranii dhufanii maqaa maal godhanii cubbuu isaanii himatan. Waan godhan hundumaa hin himatanidha.
yakka isaanii himatanii, daddarba isaanii himatan, cubbuu isaanii himatanii yaada garaa geeddaratan, gooftatti amanan. Yeroo sanaa jalqabanii macaafonni kun nu barbaachisanidha.